السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وراني توك توكي يا جلت أركمتنون لكيسنو ربي بجتة مجايوتنا قرقاراني ورينا ما قرقارو دنديسن ويتين تون كاليس سرا كفتتي دين قدرة تريو أن كاليس ومسي أركي دين قدرة أسلو في منا يالا بويا شنين ترسي سنة أتينا باتني أتينا قتني ودبي يالو في جئتو كوكوتيرا باسكورتي اللي هركاك أبا mana yala deemte achi booda guyyaa kudhan astaa kudhan booda immoo dhufne asisifuune mana yala si geessina naan jedhanii jetti namoonni nama gargaaru dandeessan obboloo akkuma argaa jirtanii obboleettiin keenya kuni dhugaa dubbachuuf hedduu tokko garaan nyaatte maaliif ani ndoo dhugaa dubbachuuf viidiyoo shii gaafa naggeeffadhu biyya natti fakkaatti ashama argafuuni ordoftoota kabajamtoota taanaan YouTube jalatti jalatti argamtanii nagaan waaqayyo bakka jirtanii hundatti isiniif haa baay'atu jecha egaa maal jechuu barbaadetanii obboleettiin keenya taana yeroo nan jalqaba ilaalu dhugaa dubbachuuf waan akka ishiin gara seera alaatiin dhufte gara biraatiin deemtee caakkaa keessatti rakkataa jirtu yeroo nan dhaggeeffadhu biyya kana keessa Dubai kana keessa jechuudha dhugaa dubbachuuf namni amma fe'eeyyuu kifuu ta'u nama dhukkubsatu irratti sorry baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuuf dhukkubsatte gaafa ilaala arabni tuni gaafa ati fayyaa qabdu bicha sin jaallatti gaafa ati fayyaa dhabdee ofirraa gadi si baastee alatti sigatti ilaala obboleettii teenya tana oggaa tokko bira turtee dhukkubsattee yoo dhukkubsattuu mana haakimii nageessanii jette mana haakimii gaafa geessanii manni haakimii sun qarshii baay'ee gaafate mana haakimii sanii baasanii caakkaa bakka namni nagarretti ishii gate katamarraa baasanii bakka caakkaa kun dhugaa dubbachuun macarrashaa baadiyyaa macarrashaa geechanii achitti shiigatanii odoo baasanii aluma godhanii namni hin arga hin gargaara garuu akka ishiin dhugaa dubbachuuf akka ishiin duutuuf baasanii bakka namni hin arginetti bineensa jalatti getan ilaala baay'ee tokko tasfaan mukteechisa dhugaa dubbachuuf yeroo tokko yeroo laalanii namni akkanaatiin akkamitti akka yaadan garuu maal jechuu barbaadetanii dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko ulfaata maaliif tarii amma osoo mucayyoon tun argitee arguu baattee achitti duute reeffa isheetirree hin argamu jechuudha akka carraa rabbiin ishee gargaaree nama fidee fi namni argee mucayyoo tana kaasan biyya kana keessatti dhugaa dubbachuu fi cubbuudha nama immoo fe'eeyyuu rakkatu immoo fe'eeyyuu wal gargaaru sirriitti waan das nama jedhu keessatti Itoophiyaawwan baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf wal gargaaru wal biran darban nama rakkata biran darban baay'inaan waan jiraniif sirriitti wal gargaaru garuu immoo tana fuutee maal gooti caakkaa bileetti gattee deebisi ilaala akka namni nagar akka namni hin gargaaru ishiin iyyuu beektanii hin beektu baay'ee dhukkubsataa jirti haadha ijoolleetii haadha maatiitii yoo hin barbaanne immoo xiqqeettuma birrii kuma takkan caaltu ishuma kutanii ta'u gara biyyaatti safarsiisu yoo hin dandeenye immoo misti ishuma san keessatti geessanii dhiisu tariin isaaniyyuu hin beeksisu waan ta'eef kanaafuu maal gocha akkuma duutuuf akkuma lubbuu ishee darbuudhaaf fuudhanii caakkaa bileetti geechanii gatan akkasii dhugaa dubbachuuf yeroo takka amma dheengaddamaa ture seetanii ijoollee lama
mana tokko hojjetu baay'ee tokko asxaqayyamaa turanii nama lama ta'uunis gaariidha beektanii osoo mamcattii sana bira namni biraa jiraatee namni fayyaa qabu jiraatee ni gaafattiin qorattee jabootanii achi geessitanii jettiin garuu ishiin kophaa isheetii Araboota miti kan akkana godhu zeegaa biyya biraatiin godhuuf ani Araboonni akka nama hin gootin jedhu biyya kana keessatti garuu zeegaan biyya biraa ani indoota waan akkasii tanatu kifu ishiitu akkana godha nama keenya malee Araboonni nutsuun asitti dhalatan akka nama hin gootu waan akka namarratti irraa waddu dhugaa dubbachuuf garuu indoota zeegaa biyya biraa waan akkanaa kanatu yeroo baay'ee baqa ashagaarii ta'e kana ijoolleen lamaan tuni maal ta'an seetanii lama ta'anii hojjetu baay'ee tokko baay'ee namni hin jedhamne cinqii keessa turanii harki isaanii kun ciccitee miciyyoon jala miliqxee mana wayii seentee mana sanitti sarraasanyaati biraati jiraashin nama yaamte fi hiriyoota ishii yaamte fi ishii jalaa baaste kanaaf teessan ani ofii kiyyaa ba'ee jette dhugaa dubbachuuf ani ofii kiyyaa jalaa ba'ee aanaaf temicayyoo aftesan hiriyaatii yaanaa marmadhaa jetteet ishii dhabu'aa turte ishis arkishii kun hin jiru dhugaa dubbachuuf ani beeku garuu mana tokko hin beeku kan waaqa hin beekne kan waaqan sodaanitu jira biyya kana arkishii kun bishaan godhatee akka nama bishaan daffaan irratti gadi nam'ee jira ishiin jalaa baatee kanaaf ta'eef immoo naa marmadhaa adaraa keessan ishiidhaaf naaf marmadhaa jettee ofii ishiitii jalaa baddee torbee tokko hunduu barree nutti cuftee jette nutti cuftee akka isaan dhuman achi keessatti minkeeyyi fi irreen nurraa cufte dhugaa dubbachuuf minkeeyyi fi amma fakkeenyaaf biyya kana keessatti minkeeyyi fi hin jiru ta'an daqiiqaa takka turuu hin dandeessu ilaala yoon barbaanne nurraa gadi ba'i jechuun yookiin immoo bakka barbaadde deemi jechuudha yookiin immoo tikeetti kuttee gara biyyaatti saafarsiisu waan akkanaati arabni kan hojjettu garuu hammataan ishee sirriin hojjenne an akka indii ani rabbuma rabbi ani angan indoota tana jibbu waan jibbu kifuu baqa namaa yaadanii keessaanii wosaaka namnumaatti fakkaatu kanaaf isaan takkana godha malee araboonni dhugaa dubbachuuf hamma ta'e hin yaadu akkana hin godhu jedheetoo hin yaadu garuu asitti isaan yeroo hunda ijoolleen isaan bira hojjetan dhugaa dubbachuuf baqa kan micayyoo miila darbee ajjeestes ishuma baqa inaaffaa qabu biyyi isaantillee biyya eenyu waan taateef akkasii dhugaa dubbachuuf gabaay'ee tokko waan hundaaf nama gaddisiisaa haalli jireenya biyya lafaatuni bu'aa bayii qabdi garuu immoo galata waaqayyoo ishiin baate lubbuudhaan baate mucattiin suni hangatamte suni waaqni ishiin genne nama guddoodha gini waaqayyoon ishii baasee jira nama fidee fi ishiin gargaarte mana hakimiitillee geechanii ciyyoosanii gara maatii ishiitillee nagaan galteetii jirti garuu isaan maal yaadanii akkuma lubbuun ishii darbuuf kan ishee akkas godhanii hangatan jechuudha odoo nama dhukkuu dhiisatu garaan nyaatte dhugaa dubbachuuf yeroon laalee jedhee baay'ee takka garaan nyaatte maaliif hojjettee too baqaa warraaquu hin dandeechuun kanumatti isaa ishiin ishuu silaa du'uu kaate jedhanii fuudhanii baasanii alatti ishii gatan yookaan tarii namaa si beekuu dandeetti yoo isaan irratti iyyuu bilbilaniif yookiin immoo firumaa gadi baasanii chaarjadhaa fuudhanii chaarjan katamaa guddaadha chaarjadhaa fuudhanii baadiyyaatti sa'aatii 3 nama oofu fuudhanii geechanii achitti gatan
garuu mooshin nabseedhanis baatee maatii isheetti sargitee galtee waaqayyoon koo nama gatu namni garuu nama gatee namni kifuu namarratti ta'e waaqni si gargaara. Akkasiin jedha obboloota koo namaaf waan gaarii yaada garuu namni waan gaarii siif yaadu waaqayyoon immoo siif yaada. Kanaaf nagaan naa turaa fayyaa naa ta'a hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.